Kunis jedha wantoonni hamma ammaatti dubbisne. Kunis hamma hundumti keenya tokkummaa amantii ilma Waaqayyoo beekuu namoota gahan taane guddannee safara guutummaa Kiristoos bira hamma geenyutti ta'a jedha. Argitanii? Guddannee safara guutummaa Kiristoos bira hamma geenyutti jaalalaan hubannaa gaarii qabaachuudhaan beekumsa gahaa ta'e qabaachuudhaan guddina ajaa'ibsiisaa akkasii kana hamma qixxee Kiristoositti guddina ajaa'ibsiisaa akkasii qabaannee hamma nuti guddannutti itti fufaadha. Akkamittiin garuu kun argamuu kan danda'u? Kanarraa lakkoofsa 14 irraa kaaseeti. Lakkoofsi 14 maal jedha? Egaa nuyi si'achi ijoollee dhahaan asii fi achi rukutu. Warra qilleensa barsiisa namoota axaarotaatiin haxxummaa isaanii isa gowwoomsaadhaan raawwatamuun fudhataman hin taanu jedha. Maqaan Waaqayyoo kan galateeffame haa ta'u. Mee kana sirriitti na hubadhaa. Egaa nuyi si'achi maal hin taanu jedha? Ijoollee dhahaan asiif achi rukutu hin taanu jedha. Ijoollee dhahaan asiif achi rukutu jechuun maal jechuudha? Nuti ijoollee miti, nuti daa'ima mitiidha kan hin jechaa jiru. Kana booddee nuti daa'ima ta'uu hin qabnuudha kan hin jechaa jiru. Abbumti fe'e waanuma fedhe nutti meeti nu fuudhee asii fi achi kan nuun geessu daa'ima ta'uu hin qabnuudha kan hin jechaa jiru. Ijoollee dhahaan asii fi achi rukutu. Kan humna tokkollee hin qabne, kan jabina tokkollee hin qabne. Kan waanumti fedhe asiif achi isa iddoo isaaniitti isaan sochoosu ijoollee akkasii ta'uu hin qabnu. Ijoollee akkasii ta'uu hin qabnu. Warra qilleensa barsiisa namoota axaarotaatiin haxxummaa isaanii isa gowwoomsaadhaan raawwatamuun fudhataman hin taanu jedha. Isa kana akkasiin irratti yaaddan hin barbaada. Qilleensa barsiisa namoota axaarotaatiin jedha. Namoota abshaalummaadhaan haxxummaatiin deeman jechuudha. Barsiisa namoota haxxummaatiin deemaniin hin fudhatamnu jedha. Sababni isaa namoonni akkasii haxxummaa gowwoomsaa of keessaa qabuudha. Gowwoomsaan kun immoo eessaa dhufaa? Gowwoomsaan kun immoo abbaa sobaa isa ta'e seexana biraatii dhufaa jechuudha. Kanaafiyyuu barsiisa namoota akkasiitiin fudhatamnee deemuu hin qabnu jedha. Phaawulos wanta akkasii yeroo garagaraa irra deebi'eetu waldaa akeekkachiisa. Barsiisa dogoggoraatiin akka isaan hin fudhatamneef jechuudha. Barsiisa dogoggora ta'een akka isaan hin fudhatamneef. Barsiisa dogoggora ta'e irraatii akka isaan of eeggataniif. Namoonni barumsa sirrii hin taane qabatanii dhoksaatiin deeman jiruudha kan hin jechaa jiru. Akkamitti garuu warra akkasii keessaatti of eeggachuu kan nuti dandeenyu. Keessumaa yeroo xumuraa keessa kan jiru. Yaa obboloota yeroo xumuraa keessa kan jiru. Maaliifin akkas jedha? Sila yeroon dubbachaa ture dhageessaniittu Wangeela Maatewos boqonnaa 24 keessatti bartoonni Yesuusin maal gaafatan turan beektu? Bartoonni Yesuusin nutti himi kun yoom ta'a? Milikinni dhufa kee kan dhuma barichaas maalii jedhanii gaafannaan? Of eeggadhaa homtinuu akkasiin wallaalchifnetti jedhee jalqabe Yesuus. Akeekkadhaa homtinuu akkasiin wallaalchifnetti. Wangeela Maatewos boqonnaa 24 baafadhaa. Wangeela Maatewos boqonnaa 24 baafadhaa. Yesuus gaaffii gaafatame sanaaf jechi inni jalqaba lakkoofsa 3 irraa kaaseen isinii dubbisa. Maatewos boqonnaa 24 lakkoofsa 3 irraa kaaseen isinii dubbisa. Maal jedha Yesuus? Akkuma Yesuus gaara ejersaa gubbaa taa'ee bartoonni gara isaa dhufanii kophaatti nutti himi kun yoom ta'a? Milikinni dhufa keetii kan dhuma barichaas maalii jedhan jedha. Milikkita dhufaatii isaa gaafatan. Milikkita dhuma barichaa baruu barbaadan. Sana booddee maal jedhan? Yesuus immoo deebisee homtinuu akka isin wallaalchifnetti akeekkadhaa. Waa'ee bara dhumaa yeroo kaasu Yesuus homtinuu akka isin wallaalchifnetti akeekkadhaa jedha. Kana jechuun bara dhumaa wajjin wal qabate maaltu jira jechuudha?
bara dhumaa wajjin wal qabatee wallaalchifamuutu jira jechuudha. Bara dhumaa wajjin wal qabatee wallaalchifamuutu jira jechuudha. Namoonni nama wallaalchisan ni hedduummatu jechuudha. Wanti nama ajaa'ibu garuu namoonni wallaalchisan kun bakkee keessaa hin dhufanii yookiin immoo maqaa kan biraatiin hin dhufanidha kan Yesuus jedhe. Maqaama Yesuusiin warra dhufanidha kan inni kaase. Lakkoofsa 5 baay'een ani masiihiidha jechaa maqaa kootiin ni dhufu namoota baay'ees ni wallaalchisu jedhe. Amma wanti kun baay'ee of eeggannoo nama barbaada jechuudha. Ani masiihiidha jechaa maqaa Yesuusiin warra dhufan. Ani raajiidha jechaa maqaa Yesuusiin warra dhufan. Yesuustu na erge jechaa Yesuusiin lallabaa garuu immoo ergaa dhokataa kan of keessaa qaban. Kanaafiyyuu Yesuus maal jedhaanii saba bara xumuraa keessa jiraataniin homtinuu akka isin hin wallaalchifneef eeggadhaa jedha. Maaltu nu eeguu danda'a barumsa namoota axaarotaa kanarraati, haxxummaa isaanii irraati maaltu nu eeguu danda'a jettanii yaaddu? Wanti nu eeguu danda'u dubbii sagalee Waaqayyoo qofaadha. Yesuus dhugicha ni hubattu, dhugichi immoo birmaduu isin baasa jedhee ture. Dhugicha ni hubattu, dhugichi immoo birmaduu isin baasa. Dhugaan birmaduu nama baasa. Dhugaan bilisa nama baasa. Namni gaafa dhugaa hubate qofati garbummaa qaama kamiittiyyuu akka hin kuufneef eeggamuu danda'a jechuudha. Unless karaa kamiiniyyuu namni of eeguu hin danda'u. Yoo dubbiin sagalee Waaqayyoo maal akka jedhu beekna ta'e barreeffameera kana kan jedhu jenneeti gaaffii haxxummaa nuuf dhiyaachuu danda'u kamiifiyyuu deebisuu dandeenya jechuudha. Kanaaf ergaan kun maal nuun jedhaa? Egaa nuyi si'achi ijoollee dhaahan asiifachi rukutu hin taanu jedha. Warra qilleensa barsiisa namoota dhaarotaatiin haxxummaa isaanii isa gowwoomsaadhaan raawwatamuun fudhataman hin taanu jedha. Of eeggachuu danda'uu qabna jechuudha. Bara xumuraa keessa kan jiru. Mee barumsa dogongoraa waan jedhu addaan baaftanii barumsa wangeelaa irraa addaan baaftanii beekuu dandeessu. Addaan baaftanii beekuu dandeessu. Kun sirrii miti jechuu dandeessu. Namoonni baay'een sammuu isaanii keessa kan jiru isin galee dubbisanii miti bare. Tarii odeeffannoo ta'uu danda'a bare. Odeeffannootiin ta'uu danda'a kan isaan dhagahan. Yookiin immoo namni ta'e itti himee yookiin keessumti isaanii akkasidha jedhee isaan amansiise wayii ta'uu danda'a. Sammuu isaanii keessa wayii informationii wayii jiraachuu danda'a. Gaafa wangeelli itti lallabamu namni tokko gara isaanii gaafa dhufu jechuudha. Isa isaan duraan yaada isaanii keessaa qaban wajjin yoo wal sima ta'e kun dhugaadha jedhanii wajjin deemu jechuudha. Yoommoo isa isaan duraan sammuu isaanii keessaa hin qaban sanaa wajjin waliin simu ta'e kun sirrii miti jedhanii falmu jechuudha. Garuu karaan nuti itti dhugaa adda baafnee barumsa namoota axaarota, gowwoomsaa namoota haxxummaatiin deemanii kan nuti adda baasuu dandeenyu waan duraan sammuu keenya keessa jiru immoo waan biraatiinidha. Maaliin adda baasuu dandeenya kan jedhuufi mee Ximootiyoos keessa deemnee ilaalla. Ergaa Phaawulos gara Ximootiyoositti ergi akkamittiin barsiisa namoota axaarotaa kana barsiisa sirrii hin taane akkamittiin adda baasuu dandeenya kan jedhuuf jechuudha. Ximootiyoos isa lammaffaa boqonnaa 3 lakkoofsa 16 irratti maal jedha isinitti fakkaata? Caaffanni qulqullaa'aan hundinuu gaggeessaa hafuura Waaqayyootiin caafame. Kanaafiyyuu barsiisuuf, balleessaa hubachiisuuf, qajeelchuuf, qajeelummaatti leenjisuudhaaf dhimma baasaa jedha. Isin galee? Kanaafiyyuu kan nama leenjisu, kan karaa sirriirra nama gaggeessu, kan nama barsiisu, kan balleessaa keenya nu hubachiisu,
kan as gori achin gori nuun jedhu kan nu qajeelchu maalidha jechuudha. Dubbii sagalee waaqayyooti jechuudha. Caaffata qulqullaa'aadha jechuudha. Kanaafiyyuu caaffata qulqullaa'aatiin gaggeeffamneetu barsiisni kun sirriidha. Barsiisni kun sirrii miti jechuu dandeenya malee sammuu keenya keessa preconceived idea waan jennu jechuudha. Durumaan sammuu keenya keessa waan jiru tokko wajjiniin walii galle yookiin walii galuu dide jenneeti barumsa waan namni tokko qabatee diffeendi gochuu yookiin immoo fudhachuun sirrii miti jechuudha. Kanadha kan inni si'achi ijoollee dhahaan asii fachi rukutuun taanu kan inni jedhu. Ximootiyoos lammaffaa boqonnaa 3 lakkoofsa 16-17. Ximootiyoos lammaffaa boqonnaa 3 lakkoofsa 16-17. Akkaataa kanaan barumsa namoota axaarotaa, barumsa nama axaarotaa, barumsa haxxummaatiin gowwoomsaa of keessaa qabu ittiin adda baasuu dandeenya jechuudha. Yoo akka namoota warra Ibrootaa ergaan Ibrootaa itti barreeffamu sanaatti dhaga'uutti daagii yoo taane yeroo hundumaa ijoollee mataana yoo ta'e yeroo akkas taate maal taana jechuudha. Akka ijoollee dhahaan asii fachi rukutu inni kunis dhufee waa'ee yoo nutti himu okay sirriidha natti fakkaata jenna jechuudha. Inni kunis dhufee waan nutti himu isa kana wajjinis sirriidha natti fakkaata jechuudha. Kana gidduutti maal taana hundi keenya bita galummaa keessa galuu dandeenya. Dhugaarraati kufuu dandeenya jechuudha. Kanaafiyyuu hundumti keenya kennaa hafuurri qulqulluun nuuf kenneen akkasuma immoo caaffata qulqullaa'aa qorachuu fi itti jabaachuutiin maal ta'uu danda'u qabna. Barumsa namoota axaarotaa fi barumsa haxxummaatiin gowwoomsaa of keessaa qabu adda baasuu dandeenya jechuudha. Namni beekaan tokko maal jedha isinitti fakkaata? Yeroo baay'ee barumsi sirrii fi barumsi dogongora adda baasuunsaa hubannoo nama gaafata. Sababni isaa lamman isaayyuu wal maddii adeemaa jedha. Wal maddii. Yeroo baay'ee wal maddii adeema sobniif dhugaan. Qaamni soba isinitti himuu dhufu soba sana akkaataa isin ittiin hin shakkine duraan dursee istiraateejii isaa qopheeffateeti gara keessan dhufa. Isin galee istiraateejii isaa qopheeffatee akka ittiin laphee keessan seenuu danda'u haala mijeeffateeti jechoota isaa bareechateeti. Isin galee isteeppii isaa hunduma isaa qajeelfateetu gara keessan dhufa jechuudha. Sababni isaa sobadha waan ta'eef waan dubbatu. Soba akkasiin fudhattan barbaada waan ta'eef. Of mul'isee illee hin deemu qaamni soba isinitti himuu barbaadu. Of mul'isee illee deemuu hin barbaadu. Seexanni yeroo heewwaanitti waa'ee muka isa nyaatamuu hin qabne sanaa otoo nyaattee bu'aa argachuu akka dandeessu yeroo itti hime Waaqayyoon sin gowwoomse jedheeti gowwoomsa hamminaa yeroo heewwaanitti dubbatu seexanni seexana ta'ee ittiin dhaqne. Seexana ta'ee ittiin dhaqne. Of dhokse. Uumamaan kaleessa heewwaan wajjiniin jiraachaa turte boofatti dhimma bahe. Boofa keessa dhokateeti gara isaa dhaqe jechuudha. Boofa keessa dhokatee gara isaa dhaqe. Isin galee? Kanaafiyyuu namoonni of dhoksaniiti barnoota gowwoomsaaf haxxummaa of keessaa qabu kana gara keenya fidu waan ta'eef yeroo akkasii kana dhugaa macaafa qulqulluu sirriitti adda baafnee beekuu danda'uu qabna. Caaffanni qulqullaa'aan doktiriinii akka nuti adda baafnu nu gargaara jechuudha. Yeroo baay'ee amma waan doktiriinii jettu kana namoonni ni balaaleffatu. Namoonni ni balaaleffatu. Mee waan tokko akkasiin taasisabdanii fi calliseetiin waan isinitti argisiisee darbuu barbaada. Waa'ee doktiriinii kana jechuudha. Heertuuma nama isiniif kenne Ximootiyoos lammaffaa viidiyoo baasetaniin sana isinitti argisiisuu barbaada. Ximootiyoos lammaffaa boqonnaa 3 lakkoofsa 16-17 sana mee viidiyootiin akkasiin ilaaltan hin barbaada. Waan tokko jechuudha. Keessumaa namoonni waa'ee doktiriinii wajjin wal qabatee yeroo waa'een doktiriinii isaaniif ka'u ni mormu waan ta'eef jechuudha. Doktiriiniin barbaadu waan doktiriiniin amanuu doktiriinii jechuun waanuma bakka falaasama dhalli namaa ittiin nama gowwoomsuuf qopheessu wayii godhaniiti namoonni dhiyeessan doktiriinii kan jedhu jechuudha. Maal jedha kun amma? Caaffanni qulqullaa'aan hundinuu gaggeessaa hafuura waaqayyootiin caafame. Eshi
barsiisuuf, balleessaa hubachiisuuf, qajeelchuuf, qajeelummaatti leenjisuudhaaf dhimma baasa. Maaltu? Caaffanni qulqullaa'an. Maaliif dhimma baasa? Barsiisuuf dhimma baasa. Balleessaa hubachiisuuf dhimma baasa. Argitanii? Qajeelchuuf dhimma baasa. Qajeelummaatti leenjisuuf dhimma baasa. Achinoo namni Waaqayyoo waa gochuuf kan danda'e hojii gaarii hundumaafis kan qophaa'e akka ta'u godhe. Maaltu? Caaffanni qulqullaa'an. Sababni isaa maaliif? Gaggeessaa hafuura Waaqayyootiin waan caafameef jechuudha. Kanuma amma waan doktiriin wanti jettu afaan Ingiliffaa waan taateef namoonni yeroo baay'ee ni rakkatu. Maal jedha gara Ingiliffa isaa yeroo deemu? Gara Ingiliffa isaa deemu. All scripture is given by inspiration of God. Caaffanni qulqullaa'an gaggeessaa hafuura Waaqayyoo. And is profitable for doctrine. Doktiriinii namoonni doktiriin waan jedhu gaafa dhagaan shook ta'u. Bakka doktiriinii waan jedhu barbaadu siniin jedhu. Caaffanni qulqullaa'an maaliif dhimma baasa jedha. Doktiriiniin waldaa kan ittiin bu'uurri waldaa kan inni irra dhaabbatu yookiin barsiifni waldaa doktiriiniin waldaa kan inni irra dhaabbatu maalidha? Caaffata qulqullaa'an. Caaffanni qulqullaa'an doktiriinii sirrii kan nuti itti amanuu qabnu nuuf kenna jechuudha. Nama kanaan booddee doktiriin waan jedhu gaafa dhageessan akkasiin shook hin taane. Maaliif? Caaffanni qulqullaa'an doktiriinii akka nuti qabaannuuf nu gargaara waan ta'eef. Doktiriin waan jedhu waanuma hamaa ta'e wayii bakka shook nama godhu wayii miti waan ta'eef jechuudha. For reproof, for correction, for instruction and righteousness. Waanuma doktiriinii jettu kana namoonni hin baqatu waan ta'eef afaan doktiriin kan jettu kun afaan Ingiliffaa waan taateef yeroo tokko tokko isheen kun akka hubatamtuuf jechuudha. Doktiriin jechuun barumsa amantii jechuudha. Barsiisuuf yookiin caaffanni qulqullaa'an barsiisuuf kan jettu kanadha. Doktiriin kan jedhan jechuudha. Isinii galee? Kanaafiyyuu namni tokko yookiin yaanni ilaalchi tokko gara keessa yeroo dhufu sirriidha yookiin sirriin kan isin dandeessan maalirratti hundaa'uudhaan jechuudha. Caaffata qulqullaa'aa irratti hundaa'uudhaan, sagalee Waaqayyoo irratti hundaa'uudhaan. Please. Kanaan booddee yeroo namni tokko yoo wayi dubbatu wanti barreeffame maal jedha. Wanti barreeffame maal jedha. Macaafni qulqulluu maal jedha. Dhuguma ni barreeffame kan jedhu. Yeroo tokko garuu immoo rakkoon jiru namoonni waan barreeffametti fayyadamaniiti gara keenya dhufu. Waan barreeffame bifa sirrii hin taaneen hiikaa gara keenya dhufu jechuudha. Wanti of eeggachuu qabnu warra kanadha. Waan barreeffameen nu gowwoomsuuf jechuudha. Barumsa namoota haxaarotaa kan jedhu barumsa namoota haxaarotaa wanti wangeelli jedhuuf waa'ee kanaa jechuudha. Barumsa namoota haxaarotaa. Argitanii? Barumsa namoota haxaarotaatiin oliif gadi dhahamuu hin qabnu kan nuti jedhu jechuudha. Ijoollummaatiin immoo turuu hin qabnu guddachuu qabna jedhan. Kaleessa haasofneerra kana irratti guddachuu qabna. Beekumsaan guddachuu qabna. Kanadha waan inni kaasu. Lakkoofsa 15 irratti maal nuun jedha? Lakkoofsi 15 kanaa mannaa jedha. Kanaa mannaa jechuun barsiisa namoota nama gowwoomsan kanaan oliif gadi rukutamuu mannaa. Akka ijoollee dhahaan asiif achi rukutuutti ta'uu mannaa. Lakkoofsi 15 maal jedha? Kanaa mannaa jaalalaan dubbii dhugaa dubbachaa. Waaqayyo nu haa gargaaru. Dubbii dhugaa dubbachaa. Jaalalaan sana. Jaalalaan dubbii dhugaa dubbachaa. Koottaa karaa hundumaan gara isa mataa nuuf ta'e gara Kiristoositti guddanna jedha. Guddinni kan argamu gaafa hundumti keenyayyuu jaalalaan dubbii dhugaa dubbanna ta'edha. Gaafa nuti haxxummaa of keessaa baafneet wanta barreeffamee jiru qofaa irratti hundaa'uudhaan gaafa nuti walii wajjiniin haasofna ta'edha. Kennaa nuuf kenname hundumaatiin hundumti keenyayyuu tattaaffii gaafa goona ta'edha. Inni faarfataan faarfannaa isaatiin akkaataa dubbii Waaqayyoo keessatti nama ijaaruu danda'uun kennaa isaa keessatti yeroo hundumaa hin hojjeta ta'e.
Dhagna Kiristoos kan taate waldaan ni guddatti jechuudha. Inni lallabaa ta'e immoo barumsa wangeelaa irratti gaafa gadi bu'uuree nama barsiisa yoo ta'e waldaan gaafa sana ni guddatti jechuudha. Raajiin wanta Waaqayyo isatti dubbate qofa gaafa dubbate ta'e gaafa sana waldaa Waaqayyo guddina itti fufti ta'a jechuudha. Gara kamitti? Gara Kiristoos isa mataa waa hundumaa ta'etti guddachuu itti fufti jechuudha waldaan illee. Kanaafiyyuu kana mannaa jaalalaan dubbii dhugaa dubbachaa kottaa gara karaa hundumaan gara isa mataa nuuf ta'e gara Kiristoositti guddanna. Fakkeenya goonee kan nuti of duratti ilaallu eenyudha jechuudha Yesuusiin. Namni tokko fakkeenya kan nuuf ta'uu danda'u hin jiru. Faarfataan otoon akka faarfataa ekelee ta'e, lallabaan otoo lallabaa akka ekelee ta'e, akka eenyootoon ta'e jedhee namni nama fakkeenya fudhatu hin jiru jechuudha. Nama fakkeenya fudhachuu dandeenyu hin qabnu jechuudha. Isinii galee kan nuti fakkeenya fudhachuu qabnu kan dura keenya jiru kan ilaallee deemnu amantiin keenya kan irratti bu'uureffamu Yesuusii fi Yesuusiin qofaadha jechuudha. Kana jechuun walirraan barannu jechuun miti. Garuu haa ta'uyyuu malee namarratti hundaa'u jechuudha. Sababni isaa namni hin kufa hin ka'a. Amantiin keenya namarratti hundaa'e taanaan gaafa inni kufu wajjin hin kufuudha jechuudha. Gaafa inni allayyaa bu'u wajjin allayyaa bu'uudha jechuudha. Kiristoosin ilaaluu qabna. Gara isaatti guddachuu qabna. Sana booddee lakkoofsi 16 akkas jedha. Isa jalatti jedha. Eenyu jalatti? Kiristoosin jalatti. Bu'aan dhagnaa hundinuu wal fudhatanii buusaa adduma addaan argatanii walitti qabsiifamaniiru jedha. Kiristoos mataa ta'eeti eenyuun gaggeessa? Waldaa gaggeessa yaa jiran. Namoonni waldaa waan jedhu hin jaallatan. Namoonni waldaa waan jedhu hin jaallatan. Namoonni doktiriinii waan jedhu jibbu. Kiristoos garuu waldaafidha kan inni lubbuusaa dabarsee kenne. Kana jechuun yeroo waldaa jennu waa'ee makaana Yesuusiin mulu wangeelii maal jechaa hin jiru garuu tokkummaa amantootaa jechuudha. Tokkummaa amantootaa. Waa'ee maqaa miti. Namoonni yeroo waldaa jedhu kaasan waa'ee ijaarsaa, waa'ee maqaatu gara isaanii dhufa. Garuu tokkummaan amantootaa baay'ee murteessaadha. Tokkummaan amantootaa. Waldaan jechuun walitti qabama namootaati. Haasaan nuti hamma yoonaatti haasaa jirru Efesoon kana keessatti waa'ee tokkummaati. Tokkummaatiin dhagna tokko keessatti hojjechuu. Yoo hundi keenya qoba manatti galla ta'e garuu rakkoodha. Akka amma dhagaa turre sanatti waldaas hin qabnu taanaan hundi keenya jechuudha. Ani waldaas hin qabu, ani giruuppiis hin barbaadu, ani bakkas hin qabu, maqaas hin qabu jennaan manatti gallee dhuunfaama keenyaan jiraanna jennaan gaafa sana maal taana jira? Dhagna Kiristoos keessaatii baana jechuudha. Waaqayyo kan inni nu waame qofaatti naxxalamnee akka nuti jiraannuuf osoo hin taane tokkummaatiin walii wajjin hojii isaa akka nuti hojjennuuf. Wangeelli waldaa gaafa jedhu dhagna maaliif jedhe isinitti fakkaata? Dhagna namaatti maaliif fakkeesse isinitti fakkaata? Waldaa gaafa jedhu. Dhagna namaatti kan inni fakkeesseef sababni isaa dhagni garagara bahuu hin danda'u. Garagara bahuu danda'a? Hin jiru. Garagara bahuu hin danda'u dhagni. Sanuu lakkoofsi 16 kun maal jedha? Bu'aan dhagnaa hundinuu wal fudhataniiti maal jedha? Buusaa fi adduma addaan argatanii walitti qabsiifamaniiru. Buusaatiin walitti qabsiifamaniiru. Ribuu kan jedhu. Ribuutiin buusaatiin walitti qabsiifamaniiru. Jooyinti kan jedhu. Lafeen akkasitti walitti qabsiifameera jechuudha. Dhagni gargar bahuu hin danda'u. Isinii galee tokkummaa guddaatu jira dhagna gidduu jechuudha. Akkasii obboloota keenya. Yoo tokkoon taanu ta'e, yoo hundumti keenya manatti galle garuu giruuppiin hin jiru taanaan, walitti dhufeenyi hin jiru taanaan, ifin bar waldaan kun gaafa ijaaramte, Kiristoos gaafa waldaa ijaare, bartoonni jalqaba ifin nyaata iyyuu wajjin nyaatu wansi ajaa'ibu. Nyaata iyyuu iddoo tokkotti, qabeenya iyyuu garagaran qaban ture. Qabeenyi isaanii iyyuu tokko ture. Hundi isaanii waan qaban iddoo tokkotti fidaniitu wal faana jiraatu turan. Isa hundi keenya manatti galla jedhu kana miti. Eegalee manatti gallee hundumti keenya bittinnaana kan jedhu kana miti. Yoo waa'ee sanaa dubbachuuf barbaachisa ta'e jechuudha. Waldaan kiristaanaa maalidha jechuudha? Waldaan buusaatiin walitti kan qabsiifamte.
buusaatiin kan walitti qabsiisu. Eenyu jalatti garuu? Isa jalatti jedha lakkoofsi 16. Eenyu jalatti? Isa mataa ta'e Kiristoos jalatti buusaatiin kan walitti qabsiifamte. Kan walirraa gargar hin baane. Jaalalaa fi tokkummaa kan qabdu. Tokkummaan ammoo amala namoonni dhuunfaa agarsiisan lakkoofsa 3. Barsiisa tokko nu taasisu lakkoofsa 4-6. Kennaa hafuura qulqulluu biraa arganneen lakkoofsa 7-11 jechuudha. Isaan kanatu walitti nu qabsiisa Kiristoos jalatti. Isaan kanatu tokko nu taasisa Kiristoos jalatti. Sana booddee yeroo bu'aan dhagnaa jedhatti fufee yeroo bu'aan dhagnaa adduma addaan tooraan hojjetuttis dhagnichi ni guddata jaalalaan of cimsa jedha. Yeroo maal ta'u? Yeroo bu'aan dhagnaa adduma addaan tooraan hojjetu. Yeroo harki waan isatti kenname sirriitti hojjetu. Yeroo harki waan isatti kenname, onneen waan isatti kenname, gahee isaa yeroo seeraan bahu, yeroo ijji seeraan bakka ilaalamuu qabu laalu, harki immoo bakka ijji ilaalte sanatti yeroo hiixatu, maashaan qaama keenyaa wal faana waan tokko irratti tooraan gaafa hojjetu dhagni ni guddata. Garaachi wanta nyaata nyaate kana seeraan bulleessee qaamaaf yeroo himu. Seelonni waan isaanitti dhufe kana gara hojiitti gaafa hiikan hundumtuu gaafa sana dhagni guddata jedha. Kiristoositti guddachuu kan jedhu kanadha. Kiristoositti kan nuti guddannu akkamittiinidha? Gaafa nuti tokkummaatiin kennaa nutti kenname irratti gaafa nuti hojjennedha jechuudha. Dubbii dhugaa dubbachaa jaalalaan kan jedhu kun baay'ee murteessaadha. Jaalalaan dubbii dhugaa dubbachaa. Kanaafiyyuu walumaa galatti Efesoon boqonnaa 4 lakkoofsi 14-16 maal nuun jedha? Namoota haxxummaatiin deeman, gowwoomsaatiif deeman irraatii of eeggachuu qabna nuun jedha. Akkuma nama daa'imaatti qilleensaan oliif gadi rukutamuu hin qabnu. Barsiisni dhufee olumaa gadi nuruu rukutuu hin qabu. Ejjennoon keenya Kiristoos irratti jabaachuu qaba jedha. Kiristoositti immoo guddachuu qabna. Kiristoosiin of duratti ilaallee isatti guddachuu qabna. Kennaa nutti kennametti immoo seeraan itti hojjechuudhaan guddina agarsiisuu qabna. Akka dhuunfaatti, akka waldaattis jechuudha. Akka dhuunfaatti ijoollee ta'uu hin qabnu. Akka waldaattis immoo gahee nurra jiru hundumti keenya gaafa hojjennu ergama guddaa waldaa kiristaanaatti kenname. Dhaqaatii maqaa abbaa kan ilmaaf kan hafuura qulqulluutti saba hundumaa cuubuudhaan bartoota koo godhaa kan jedhame sana gaafa sana sirriitti galmaan gahuu dandeenya. Ergama Kiristoos nutti kenne sana jechuudha. Hundi keenya gahee nurraa eegamu gaafa baane. Adeemsa kana keessatti garuu namoonni axaaronni, namoonni gowwoomsituu ta'an, namoonni barumsaa dogoggora ta'e barsiisan akka isaan jiran beekuu fi isaan irraa of eeggachuun immoo baay'ee murteessaa akka ta'e nuuf kaasa jechuudha. Innaa of eeggachuu akka dandeenyu, guddachuu akka dandeenyu, dhaabbachuu akka dandeenyu Waaqayyo ayyaana nuuf haa baay'isu. Barnoonni keenya kana fakkaata. Karaa waan xumureera. Tarii yaadni dabalataa jira yoo ta'e isinirraan fudhadha. Sana gaaffiinis yoo jiraate isinirraan fudhadha. Gaaffiis gaafachuu dandeessu. Akkasuma immoo yaada dabalataa illee kennuu dandeessu jechuudha. Waaqayyo dachaa isin eebbisu. Eebbifame tolee Waaqayyo si haa eebbisu. Ani yaadan qabu. Okay. Ayyee obsi eebbifame illee Waaqayyo dachaa isin eebbisu.